Ayyaan araarri fi nageenyi waaqayyoo sibiilaa ta'uu maqaa akkam jirtu geeffattoota har'a sagantaa guyyaa har'a maalummaa macaafa qulqulluu jedha. Maalummaa macaafa qulqulluu hubachuuf wantoota gurguddoo sirriitti baay'ee barbaachisaadha. Wantoota gurguddoo sadii tokko mana qulqullummaa seera ba'uu keessatti mursee kennuuf hubachuu inni tokkoffaan jechuudha. Inni lammaffaa maalummaa siistem dizaayinii wanna tokko hojjeta dizaayinii isaa qaba. Inni lammaffaa yuuzar maanuwaal dizaayinii yookiin maanuwaalii fayyadamtootaa. Waa'ee kanaa sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkii mana qulqullummaa waaqayyoo kakuu moofaa keessatti kenname kana fakkaata. Fakkii mana qulqullummaa waaqayyoo isa kakuu moofaa keessatti kenname. Innis wantoota kutaalee 4 qaba. Kutaan inni tokkoffaan barriisees karra. Kutaa lammaffaa isa kana laakka'a. Uuddii amanna bakka kana inni kunniin uuddii mana qulqullummaa waaqayyoo iddootti uuddii akkuma jecha isaati irratti uuddii jechuun iddootti qulqullaa. Faayidaan uuddii akkuma inni tokko qulqulleessuuf garbuun itti adamu itti qulqullaa'u ta'e irrattis uuddiin qulqulleessanii qulqulluu ol galchuu wanna qulqulluu ta'e waan qulqulluu hin taane immoo gara alaa gadi baasu. Kanaaf uuddiin mana qulqullaa'ummaa waaqayyoo wantoota gurguddoo lama. Inni tokko iddoo harkatti dhiqatan bakka kana iddoo harkatti dhiqatan. Fakkii kanarra argina. Inni lammaffaa iddoo aarsaatti qopheessan. Iddoo harkatti dhiqatan fi iddoo aarsaatti qopheessan jechuudha. Luuk inni kaagala sirratti. Eegiddi gara iddoo qulqulluu qulqullaa'anii gara seera waaqayyoo maalummaa waaqayyoo qulqulluu ibsuuf eegiddi wantoonni lamaan barbaachisa. Inni tokko kakuu moofaa keessatti dhiqachuu qulqullaa'uu kakuu moofaa keessatti kan nama xureessu wanna qaama namaa dhagna namaa xureessu innis dhiqachuudha. Inni lammaffaan immoo iddoo aarsaatti qopheessa. Iddoo aarsaan qabatin aarsaa malee waliin galame jechuudha. Iddoo aarsaa wanta qaban keessaa guugee loon wanta aarsaaf ta'u kan itti qopheeffamu wanta qaban bu'anii lubatti kennanii lubni qalee aarsaa dhiyeessa jechuudha. Cubbuu keenya kanaaf isa kana jechuudha. Inni sadaffaan baattuu buddeena bakka kana bakka kana fakkii kanarratti baattuu buddeena fi baattuun ibsaa damee 7 qabu tokko 2 3 4 noolaan gidduu kana isa 7 fakkii kanarraan argitu sirriitti isinitti mul'achuu baattuu ibsaa isa 4 qabu kana jechuudha. Inni iddoon gara uumaa kun iddoo qulqulloota iddoo hangafti luba waggaatti si'a tokko ol galu qubaa taa'uuta jira bakka kana hangafa lubaa qofa namoonni tokkichi galuu hin danda'u. Kutaa kanarraas ni galu. Kanaaf fakkiin mana qulqullummaa waaqayyoo kakuu moofaa keessatti Musee kenname kana. Fakkii kanarraa maal hubanna? Fakkii kanarraa kutaan inni tokko balbala barriiseessa jechuudha. Inni lammaffaan uuddiidha. Wantoota kana lamaan qofa warra guute gara keessaa gara uuddii gala jechuudha. Yuuzar maanuwaal dizaayinii barbaachisa akka duratti. Yuuzar maanuwaal dizaayinii kun irratti innis balbalaaf uuddii ergasii fakkii dizaayinicha isa iyya. Kutaa tokkoffaa
inni kun maanuwaalii dizaayinii haala fayyadamtoota isa kana ibsuuf adeemsa inistiraakshini keessa darbuu qabdu jechuudha. Barri naannoo kanaan jira jechuudha. Barriin macaafa maanuwaalissa dizaayiniissa inni karaa keessa dubbisneetu wangeela arfan wangeela Maatewos, wangeela Maarqos, Luqaas fi Yohaannis fi hojiin ergamtootaa ce'umsa isa kana keessa erga dabarree gara Ooddiiti. Ooddiin wantoota gurguddoo kana lamaan qaba jechuudha. Ooddi jechuun akkuma nuti duras ni ibsi. Iddootti qulqulloofna jechuudha. Ooddiin iddootti qulqullaa'an. Iddoo wanni qulqulluu gara keessa fi wanti immoo qulqulluu hin taane garas gala waan ta'eef wantoota sadii. Inni tokko iddoo harkatti dhiqatan. Iddoon harkatti dhiqatan kun kakuu haaraa seera hafuuraa keessatti maal bakka bu'anni kun? Dizaayiniin kun fakkiidha. Cuuphaadha. Yakkaan namicha tokko hundumarratti yakkaa barsiisa. Cubbuun namicha tokko hunduma cubbamaa isa godhe sun cuuphamuudha. Yakkaan addaa nurraa dhiqama jechuudha. Isallee icharraa argama. Roomee 5:8 irratti yakkaan nama tokko hunduma irratti aarsaa barsiisa. Inni tokko immoo lammata dhalachuudhaan lammata dhalachuu bakka bu'uuruutiin aarsaa qopheessuu aarsaa Yesuus Kiristoos kan namni ofii fidee kan lubatti kennee lubni qala. Kanaaf namni tokko fayyuudha. Aarsaa kakuu haaraa keessatti aarsaan Waaqayyotti gammadu aarsaa Yesuus Kiristoos qabeenya Yesuus Kiristoos qabeenya isaa. Aarsaa Yesuus Kiristoos laphee isaa keessatti gaafachuu, laphee isaa keessatti godhachuudha. Fedhii foonii keenya kan Yesuus Kiristoos ka'uu gara iddoo qulqulluu galla jechuudha. Dirqama namni tokko mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf wantoota kana lama. Tokkoffaa cuuphaa qulqulluun akka barbaachisu. Lammaffaa lammata jechuudha. Kana lamaan erga ta'e mootummaa Waaqayyoo gara iddoo qulqulluu gala jechuudha. Kana lamaan guutuun dirqama jechuudha. Ooddiin kun inistiraakshini kan ta'uuf, dizaayiniin kan ta'uuf, kitaabni barreeffamaan dokumentiin kitaaba kakuu haaraa Roomeedha. Hanga ergaa Yuudeeti. Mul'anni cuuffaa macaafa hundumaati. Kanaaf laata isa kana jechuudha. Inni lammataa immoo Luuqa. Dizaayinii Yesuus Kiristoos isa baattuu damee ibsaa 7 qabu jechuudha laata. Inni kun inni tokko laal gara beekumsaaf sodaa Waaqayyoo macaafa seerri uumamaa seensa macaafa hundumaati. Seera ba'uudhaa hanga macaafa Iyyoob macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedhama. Macaafa raajotaan macaafa gorsaaf humnaa. Macaafni mootii Salamoon, macaafni fakkeenyaa hanga wedduu caalu, maqaa ogummaa hubannaa, macaafni faarfannaa, macaafa fakkaatti, macaafni faarfannaa maaliif akka macaafa fakkaatti ta'e gara fuulduraa sirriitti waliin ilaalla. Kutaan inni biraa iddoo qulqulloota, iddoo hangafni lubaa qabu jechuudha. Namni kamiyyuu hin galu bakka kana hanga fe'e guddan, hanga fe'e cimu, eenyummaa Waaqayyoo. Namni kennaa Waaqayyoo, ayyaana Waaqayyoo hundumaan argata. Garuu eenyummaa waaqummaa Waaqayyoo argachuun iddoo kan aarsaa fudhachuu kan danda'u hangafa lubaa Yesuus Kiristoos malee namni agafee cimu, agafee guddatu aarsaa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Siniifaa galu kutaa kana seenuu hin danda'u. Hoosee hangafni hin ajjeefamu. Kanaaf kutaan kun iddoo qulqulloota kan aarsaa fudhachuu malu Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu fi Waaqayyo Abbaa akkanatti bakka bu'a jechuudha. Kutaan kun wangeela mootummaa
wangeela mootummaa Waaqayyoo bakka bu'udha. Wangeela mootummaa ergamtoota ergaan hojii warra ergamtoota bara ce'umsa jira. Ooddiin roomii hanga ergaa Yihuudii bakka bu'a. Inni kun immoo caafota kakuu moofaa bakka bu'a jechuudha. Yesuus Kiristoos hidda dhiissee keessaa latiin immoo akka damee duumessa Isaayyaas 1:2 irratti hin arganna jechuudha. Gara keessatti asirratti gara keessaa kanarratti baattuu ibsaa torba kana fakkaata jechuudha. Baattuu ibsaa torba sana gara keessatti akkasirratti ni mul'atu. Isaanillee knowledge in the fear of the God Ingiliffisa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo seera uumamaa seensa macaafa hundumaati. Seera ba'uu haga macaafa Iyyoob bakka bu'a jechuudha. Macaafa gorsaa fi humnaa innis macaafa raajii macaafota raajotaa macaafa raajii gurguddaaf xixiqqaa jechuudha. Inni biraa immoo macaafa ogummaa fi hubannaa macaafa fakkeenyaa gahu hedduu caala. Inni arfaffaa inni gidduu kullaa inni gidduu kanarraan ifu maali? Macaafa faarfannaa. Macaafni faarfannaa bakka 5 dameelee 5 tokkoon gara fuulduraa waliin ilaalla. Macaafa fakkaattii jedhama jechuudha. Kanneen tokko waan walii ilaalluuf amma irra dabarraa innillee iddoo kanaa of ilaalla. Macaafni sillaa baattuu ibsaan torban kun bakka kanaa kan ifu jechuudha. Zayitii calalamaa halkanii guyyaa kan irraa ifu jechuudha. Bakka kana. Maalummaa macaafa qulqulluu kan ibsuu danda'u mana qulqullummaa Waaqayyooti. Isa ta'u immoo Yohaannis 1 isma kakuu moofaa keessatti Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa 3tti deebisee nan dhaabaa isaanii. Guyyaa 3tti deebisee dhaabee isma duraasa gara hafuuraa jijjiiree jechuudha. Isa kan akkasitti fiizikaala argama. Kakuun duraa gaaddidduu seera haarawaa ta'uu firoota 11 irraan argama. Seera ba'uu 25 asin gidduu akkan jiraa godoo qulqullaanaa ijaaraa jira. Godoon qulqullaa'aa seera ba'uu 25 irratti kan argamu kana jechuudha. Inni kun dizaayinii bakka isa kanaaf jechuudha. Seera hafuuraa hubachuun manni qulqullummaa Waaqayyoo kun baay'ee hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isiniifaa gala. Isarratti hundoofnee yuutuubii kanarratti tokko waan ilaalluuf sabiskiraaybii sheerii gochuun dagatinaa beefattoota. Ibroota 9:1 Kiristoos garuu wanta gaggaarii dhufu sanii jiruuf hangafa lubaa yommuu ta'e mul'ate gara godoo caala guddaa fi caala raawwatu keessa godichi harkaan ijaarame waan uumeef kana keessaan qabu. Harkaan kan ijaarame gara guddaa cimaatti jijjiire gara hafuuratti jechuudha. Yesuus Kiristoos hangafa ta'ee yeroo argaa jechuudha. Godichi nuu kana fakkaata. Manni qulqullummaa Waaqayyoo kun tokko maal akka bakka sirriitti waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofaa. Kutaa tokkoffaa karra jechuudha. Achirraa akkuma argitan kutaa tokkoffaa. Karri mana qulqullummaa Waaqayyoo wangeela mootummaa Waaqayyoo arfaan jijjiirame jechuudha. Karri laa. Hojiin ergamtootaa immoo ce'umsa gara waldaa kiristaanaatti hin ce'e. Bara ce'umsa jechuudha. Hojiin ergamtoota karra jechuun balbala gara ooddii barri waldaa kiristaanaa ooddii mana qulqullummaa Waaqayyoo hayyoonni adda addaa barri waldaa kiristaanaa jecharraa argan jalqaba ergaa warra Roomiitirraa jechuudha. Qulqullaa'uun gara qulqulluutti cuuphamtee isteephiidhaan ofirraa balleessu kan eegale ergaa warra Roomiitirraa eegale jechuudha. Ooddiin achirraa eegalee ergaa warra Yihuudiiti jechuudha. Iddoon lubni yeroo mana qulqullummaa seenu dhiqatudha. Ooddii jechuudha. Kakuu haaraa keessatti cuuphate jijjiirame iddoon kun. Isa kana achirraa argan Roomii 5:8 irra daddarbaan nama tokko hunduma cuuphamaa godha.
irra daddarbaan nama tokko hunduma irratti irra daddarbaan nama tokko hunduma cubbamaa godhe. Irra daddarbaan nama tokko hunduma cubbamaa godhe. Isa kanaaf furmaanni cubbuu keenya ofirraa hiikuu hundi laphee keenya irratti waan ta'uuf laphee keenya irraa kallattii cuuphaan namni tokko cuuphamuu mootummaa Waaqaa cuuphaa fayyinaaf ta'u fakkii kanarraa hubanna jechuudha. Wanti hundi laphee namaa irratti hojjeta. Seexanni illee hojjetu laphee namaatti. Kanaaf irra daddarbaan namtichi tokko hunduma cubbamaa akka godhe inni immoo furmaata cuuphaadha jechuudha. Kutaa inni sadaffaa kutaa qulqulluu. Namoonni oddii keessa qulqullaan qofa gara kutaa kanaa darbu gara kutaa sadaffaa luboota mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhamu namoota kutaa kana keessa darban luboota mana qulqullummaa jedhamu kutaa kana keessa darbuun oddii keessa darbuun dirqama. Namoota oddii keenya keessa darban qofatu garas deemu. Kutaa arfaffaan iddoo qulqulluuta. Kutaa arfaffaan akkuma Ibroota 9 tokko akkuma irratti ibsan gara mana qulqullummaa Waaqayyoo isa wanti Waaqaa jijjiirame malee naaf hangafni lubaa keenya immoo Yesuus Kiristoos jijjiirame. Kutaa arfaffaa hangafa lubaa malee namni tokko illee ol galuu hin danda'u jechuun kakuu haaraa keessatti wanti kamiiyyuu karaa Yesuus malee qabeenya mootummaa Waaqayyoo tokko fayyadamuu hin danda'amu. Karaa Yesuus qofa malee kallattii kamiiniyyuu akka hin danda'amne ibsa jechuudha. Kutaa kanarraa wanti hubanne wanti Waaqayyo ayyaana hundumaa namaa yommuu kennu ulfina waaqummaa Yesuus hangafa lubaa ta'e qofa kenna jechuudha. Kutaa kana Yesuus qofa aarsaa ka fudhachuu qaba Yesuus Kiristoos. Inni achirratti baattuu ibsaa torban Yesuus Kiristoos dameewwan 7 ifuu hin danda'a. Garuu waaqeffatamuu kan maluuf Yesuus Kiristoos qofa malee wanni kamiyyuu akka hin turre kutaa kanarraa nu hubanna jechuudha. Duqqisiiwwan manni qulqullummaa Waaqayyoo kakuu moofaa gara haaraa jijjiiramuu mul'isu jecha Maatewos 5:17 haga 19 Yesuus seera fi barsiisota raajotaa diiguuf dhufe se'inaa kan isaan raawwachuuf dhufe jedha. Fakkii kana laa seera fi barsiisota raajotaa jechuun waa'ee raajoon seera Musee barsiisonni raajotaa immoo macaafa raajotaa jechuudha diiguuf hin raawwatan jechuudha. Seerri mana qulqullummaa Waaqayyoo gara isaa hafuuratti jijjiirame malee wanni takka ani dhuguma isinitti hamma Waaqni lafni bareedu seericha keessatti galli xinnaan takka yookiin gariin tokko isa caalu isa hafuuratti jijjiirame malee Maatewos seera fi barsiisota manni qulqullummaa kunillee isa caalu isa hafuuratti jijjiirame malee wanni takka ittiin akka keechaalee duqqisii kanarraa nu hubanna jechuudha. Macaafni kakuu moofaa iddoo 7 baattuu ibsaa dameelee 7 qabu ibsamuu isaa. Macaafni kakuu moofaa baattuu ibsaa dameelee 7 qabu duqqisiiwwan mul'isan jechuudha. Kana dura baattuu ibsaan 7 kallattii 7 mana qulqullummaa kutaa qulqulluutti argamu sun sagalee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jechuu sin ibseen ture. Amma immoo duqqisiiwwan kana ibsan seera ba'uu 39 haga 37 Maatewos 25:13 fi mul'ata malaa kana ilaalla jechuudha. Isaan kun guutumatti ibsa. Seera ba'uu 39:37 baattuu ibsaatu warqee qulqullaa irraa hojjete ibsaa akka tarree taa'umsa isaatti mi'a isaa hundumaa cuunfaa ejersaa ibsichaaf ta'u baattuu ibsaatanii baattuu qulqullaa warqee qulqullaa irraa hojjete akka cuunfaa ejersaa immoo sagalee Waaqayyoo ta'u Maatewos 25:1-19 irratti dubartoonni seenaa dubartoota 5 guggoota 5 isaan cuunfaa ejersaa immoo irratti sagalee Waaqayyoo ta'u sirriitti ibsachuu sirriitti dubbisaa Maatewos 25:1-13 akkasumas mul'ata 1:2 irratti baattuu ibsaa jechuun waldaa kiristaanarraa jechuudha nuurraa kallattii 7 sagalee Waaqayyoo ifa jechuudha kana jechuudha. Kanaaf duqqisiin kun sirriitti ibsa jechuudha. Duqqisiin biraa immoo kan nu ibsu Isaayyaas 11:1-2
Inni biraa immoo Isaayyaas 11:2 fi Yohaannis 1:4. Isaayyaas 11:2 irratti mootii nagaan akka dhufu dubbachuu isaa jedha mata dureessaa. Hidda Isee keessa latiin hin ba'a. Dameen duumessa isaa keessaa ba'e ija ni godhata. Hafuurri Waaqayyoo irra ni bu'a. Hafuura Waaqayyoo jechuun hafuura fakkaattii, hafuura ogummaa fi hubannaa, hafuura gorsaa fi hafuura humnaa, hafuura beekumsaa fi hafuura sodduu. Sodaa Waaqayyoo torban kun kallattii torbaa damee torba akka Yesuus qabu. Yesuus Kiristoos immoo sagalee jecha ta'uu, jechi Waaqayyoo ta'uu. Yohaannis 1:5 sagalichi jalqaba waan hunduma mata dureen jiru irratti. Kiristoos sagalichi foon uffachuu jiru mata dureen Yohaannis kana sin dubbisa. 1:4 Yesuus Kiristoos sagalee erga ta'e. Yesuus Kiristoos damee torba erga qabaate. Akkasumas immoo Yohaannis 1:5 irratti Yesuus Kiristoos sagalee ta'e, sagalee Waaqayyoo kakuun inni dura damee torba qabaachuu sirriitti nu ibsa jechuudha. Yesuus Kiristoos sagalichi dameelee torba, sagalee Waaqayyoo kun dameelee torba qabaachuu sirriitti nu ibsa. Dameeleen torban kun immoo eessaa maal akka ta'an tokko hubachuudhaaf Luqqisiin nu fayyadu inni biraa. Luqaas amma laayu Yesuus Kiristoos barsiise. Luqaas 24:44 fi fakkeenya 1:6 irratti argina. Bu'aa fakkeenya Luqaas 24:44 kana booda Yesuus yommuu isin wajjin ture waa'ee kootu seera Musee, kitaabni seeraa 5 jechuudha. Seera Musee, seera uumamaa haga seera keessa deebii, macaafa raajotaa, macaafa raajii gurguddaaf xiqqaa, macaafa faarfannaa. Macaafni faarfannaa macaafa fakkaatti sirriitti isin agarra. Macaafni seeraa jechuun seerri uumamaa seensa macaafa kamiiti? Seera ba'uu haqa macaafa keessa deebii, macaafa seeraa bakka 5 kun bakka tokkotti immoo macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedhamuudhaaf. Macaafa seeraa kun macaafa beekumsaati. Garuu beekumsi barreeffama qofaan osoo hin ta'in piraaktikaalii taa'uu waan qabuuf macaafolee Iyyaasuu haga macaafa Iyyoobii irratti dabalatee jechuudha. Piraaktikaalii macaafonni agarsiisan laata. Seera kanaan Iyyaasuu keessa abboonni firdii Saamu'eel macaafa kanarratti saba Israa'el gaggeessanii piraaktikaalii ittiin jiraatanii waan barsiisan beekumsaaf sodaa Waaqayyoo beekumsa jechuun piraaktikaalii seera kanarratti hundaa'anii waan ta'eef macaafa seera ba'uu hanga macaafa Iyyoob macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedhama. Inni lammaffaa macaafa raajotaa. Macaafni raajotaa kun macaafa gorsaa fi humnaati. Inni sadaffaa macaafa fakkeenyi tokko irraa macaafni kakuu moofaa, seera Musee, macaafa raajotaa, macaafa faarfannaa, macaafa uumaaf jala. Macaafa fakkeenyaa kan kennu fakkii ogummaa namaa kennu waan ta'eef ogummaa jechuudha. Kanaaf macaafolee Yesuus Kiristoos akka barsiisetuyyuu macaafa bakka dameelee torba qaba jechuudha. Macaafa beekumsaa, macaafa gorsaaf humnaa, macaafa ogummaaf hubannaa, macaafa fakkaattii jedhamuun qoqqoodama jechuudha. Qoqqoodama kana tokkoon gara fuulduraa sirriitti ilaalla. Yeroo kamiyyuu wantoonni wajjin deemna beekumsa sodaa wajjin. Sodaa jechuun wanta beekan karaa sirrii raawwachuudha. Karaa hin beekneen ala yoo raawwatan, karaa beekaniin ala yoo raawwatan sodaan jedhama. Sodaa jechuun kallattii beekan raawwachuu jechuudha. Wanta tokko wanta beektu kallattii sirriidhaan yoo raawwattu sodaa jedhama. Gorsaaf humna. Gorsi humna dabalataa namaa hin kennamne gorsa. Gorsi humna dabalataa kennuuf kaayyoon gorsa. Namni kallattii adda addaatiin cimaa ta'uu danda'a. Kallattii barumsa ogummaa san irratti hojjetee humna dabalataa kallattii goolitti macaafa gorsa. Ogummaan hubannaan ala bu'aan qaba. Namni sooftee
ogummaa hubannaa dhala bu'aa tokkoon qabu. Namni sooftiweerii adda addaa hojjetu maalummaa fedhii maamilaa hubatee ergasii ogummaa fayyadamee sooftiweerii san diizaayinii hojjetachuudha. Ogummaa hubannaan dhala bu'aa tokkollee hin qabu. Kana arfanii beekumsaaf sodaa Waaqayyoo, gorsaaf humna, ogummaaf hubannaan gisee tokko guddachuun macaafa fakkaattii jedhama jechuudha. Kallattii kana fakkaattii Yesuus jechuudha. Yesuus Kiristoos kan gisee tokko kana sadeeniin gisuma tokko guddachuun fakkaattii jedhama jechuudha. Kallattii gisuma tokko guddachuun jechuudha. Baattuu ibsaan kana jechuudha. Inni beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gara jalaa bal'aan kun macaafa gorsaa fi humnaa, macaafa ogummaaf hubannaa, macaafa fakkaata akka kanaan qoqqoodama jechuudha. Waaqayyo Yesuus Kiristoos isaarra akka waan kakuu haarawaa keessatti qofa argama deemtee humna kallattii dameelee 7 qabu kana akkuma Isaayyaas 11:1 hidda isa keessa latiin dameen duumessa irra macaafa fakkaattii, hafuura fakkaattii, hafuura ogummaaf hubannaa, hafuura gorsaaf humnaa, hafuura beekumsaaf sodaa Waaqayyoo kallattii dameelee 7 akka qabu achi keessatti argama. Yesuus Kiristoos sagalee jechi isuma dur ture, isumatu kallattii hafuuratiin dhufe jechuudha. Kallattii adda addaatiin dhufuu danda'a Waaqayyo. Isa kana guutumatti nu ibsa jechuudha. Sirrittis ni yaagalu. Baattuuwwan ibsaa dameelee 7 qabu. Inni zanni calalamaa maal bakka bu'a? Zanni calalamaa sagalee Waaqayyooti. Isallee Maatewos 25:1-3 irratti nu duratti isin dubbisee ture. Inni kun gisee baay'ee abiddi maaliif fakkeeffama? Hafuura qulqulluu. Zayitni calalamaa kun halkanii guyyaa baattuu dameelee ibsaa 7 qabu kanarraa ifaa bula jechuun har'a sagalee Waaqayyoo baattuu ibsaan nu waldaa kiristaanarra sagalee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos kallattii 7 halkanii guyyaa ifa jechuudha. Halkanii guyyaa hojjeta jechuudha laphee keenyarra. Kanaaf inni kun dizaayinichi hinootachi mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa hinoota iskeechatti iddoo kutaa kana keessaa kun halkanii guyyaa wanna ifu sun kutaa qulqulluu namni erga qulqulloofne erga isteeppiiwwan deemuu qabnu deemne kallattiilee kana qofaan Yesuus Kiristoos nu keessaa ifa jechuudha. Humna hafuura inni kun immoo kana jechuudha. Isa kana macaafa mata duree gufuuwwan dhugaa nu dhoksan irraa barreessee macaafa baay'ee Waaqayyoollee sadarkaa guddaan mul'atan agarsiisa. Isarraa waan ta'eef namoonni macaafa kana barbaadan namirraa argachuu hin dandeechuu sirriitti ibsa jechuudha macaafni kiyya. Macaafa haala kanaan qoqqoodama jechuudha. Ayyaashee dhaggeeffattoota keenya sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuun dagatina gara fuulduraa sirriitti cimnee maalummaa kitaaba kanaa, maalummaa kitaaba qulqulluu, waa'ee kitaaba kiyyallee kan barreessee ture tokko yuutuubii kanarra tokko isinii dabarsaa. Laayikii, sheerii gochuun bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa. Sagantaan keenya guyyaa irraa kana waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo teessoo isaatirraa isin haa eebbisu. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Nagaan turaa.